Hello shama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin nagaa har'aas qophii keenya chaaptarii haaraa fundamentals of accounting turre isiniif qabannee dhufnee jirra. Har'a chapter 4 Ethiopian payroll system kajoo kana kan laallu ta'a jechuudha. Akkamitti Itoophiyaa keessatti galmee hojjettoota ittiin galmeeffamu sistema akkamiin payrollii hojjetamu akkasuma hojjettoonni kun akkamitti akka galmeeffamuuf akkamitti akka galmeeffamu kan laallu ta'a jechuudha. Kanaaf nu waliin turaa isin jechuu barbaanna. Amma immoo viidiyoo keenya eegaluun duratti namoonni chanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma miseensonni keenyas akkuma beekamu like godhuudhaan commentii keessan jalattis yaada nuuf kennaa isiniin jechuu barbaanna. Mee amma barnoota keenya kanarraa haa eegallu. Ethiopian payroll system kajoo kanarraa jechuudha. First, the definitions of payrolls and related terms. Wantoota payroll wajjin walitti dhiyaatan kan laallu ta'a jechuudha. Wantoota akkamitti akka galmeeffamu hojjettootaaf payrolliin jechuudha. Jalqaba salary or wage isaan lamaan kana adda baasuu qabna jechuudha. Who is salary and what is salary? What is wage and who is wage? Kajoo kana laaluu qabna jechuudha jalqaba. Firstly, salary and wage are usually used interchangeables. Salary fi wage jechuudha yeroo baay'ee wal jijjiiruun kan itti fayyadamudha jechuudha. Interchangeable waan ta'eef yeroo wal jijjiiruudhaan kan ittiin hojjetamudha jechuudha. Akkam yeroo jiru wage is used to refer to payment for manual labor that are paid based on the numbers of hours worked or the numbers of unit produced. Wage yeroo jennu wagein kaffaltii jechuudha hojii harkaa kan ta'e yookaan kaffaltii harkaan hojjetamudha jechuudha kan agarsiisu ta'ee akkasuma kan kaffalamu ta'ee baay'ina sa'aatiitti hojjetamee yookaan baay'ina unitii ittiin oomishte kan ittiin addaan baasudha jechuudha. Numbers of unit produced or numbers of hours worked. Akkamitti yeroo kamiif za'aa kam hagamta akka hojjetan yeroo za'aatiin ilaalamee kan namaaf kennamudha jechuudha. Fakkeenyaaf hulii jechuun amma wage jechuudha jechuudha. Amma wanta guyyaa hojjetamu fakkeenyaaf gamoo tokko keessatti harmaataa yoo kan hojjettu taate harmaataa za'aa haganaa je'ee isiniif kennama. Za'aa hagas keessa yoo kan hojjettu taate salarii hin jedhamu jechuudha. Wage jennaan jechuudha. Wantoota akkasii wage jennaan jechuudha. Akkasuma numbers of unit yeroo jennu yeroo hammam takka yookaan hagam takka hojjetti jedhamee unitiidhaan kan laalamudha jechuudha. Unity san ilaalamee kan isiniif kennamu ta'a jechuudha. Inni salarii jedhamu immoo faallaa wage ta'uu isaa kan ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenya yookaan ibsa isaatiin salary is a compensation to employee on monthly or annual basis. Salary yookaan mindaa jechuun wantoota yookaan beenyaa hojjettootaaf ji'aan yookaan amataan yookaan waggaadhaan kafalamuuf kan bu'uura godhachuudhaan hojii san bu'uura godhachuudhaan fakkeenyaaf hojii san hojjetaa mana baankii yoo ta'e akkaataa itti mana baankiitii akka itti kennamu jira. Akkasuma hojjetaa waajjira keessa yoo ta'e waajjirattis bu'uuruma hojii isaatiin laalamee baatii baatiitti yookaan waggaa waggaatti kan namaaf kennamu salarii jennaan jechuudha. By the way salariin kun yeroo takka guyyaatti namaaf kan kennamu miti jechuudha. Wanni bifa qabnasitti wage yoo ta'e malee wagein za'aattis namaaf kennamuu danda'a jechuudha. Garuu salariin baatiitti yookaan waggaatti kan kennamudha jechuudha. Inni biraa Ethiopian payroll system hojjechuudhaaf wanni nuti beekuu qabnu what is employee? Employee jechuun hojjetaa jechuudha. Maal jechuudha hojjetaa jechuun? Hojjetaa jechuun yookaan employee jechuun it is an individual who works primarily to an organization and whose activity are under the direction and supervisions of employers. Hojjetaa jechuun nama dhuunfaa adda durummaadhaan jaarmee tokko keessa seenee organization tokko keessatti akkasuma hojiin isaa qajeelfama jala jiruu fi yookaan supervisoraan hojjetamu
supervisor jalatti control ta'e hojjetaan kan irratti raawwatamudha yookaan inni kun maal jechuudha it is under supervision of employers. Eenyu jalatti supervision ta'e employers hojjechiisaa jalatti hojjetaan kan control ta'e hojjetudha jechuudha. Akkaataa ittiin employersiin ajajeen employin hojjetaa jechuudha. Employ yeroo jennu. Inni bira pay pay paid kajoo kana jechuudha. Isaan asii gaditti arginu kana jechuudha. Yeroo kaffaltii jechuudha. Pay periods yeroo itti kaffalamu akkamitti akka kaffalamus kan ilaallu ta'a jechuudha asirratti. Pay periods are the length of time covered by each payroll payments. Payment period for wage worker are usually made on weekly basis. On the other hand, salaries employers pay period are monthly or semi-monthly. Yeroo kaffaltii yeroo jennu yeroo dheerina kan qabu jechuudha. Dheerina mindaa sanii jechuudha. Length of time kan qabu jechuudha. Tokkoon isaaniitiin kan kaffaltii san kaffalamudha. Yeroon kaffaltii hojjettoota mindaa argataniif yeroo baay'ee kan raawwatudha jechuudha. Torbaniin haa ta'u, weekly haa ta'u, akkasuma gama biraatiinis mindaan hojjettoota sanii ji'aanis ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma semi annual yookaan akkasuma semi monthly ta'uu danda'a jechuudha. Cinaa baatiitiin yookaan cinaa baatiitiin kan kaffalamu ta'uu danda'a jechuudha. Pay period yeroo jennu jechuudha. Akkasuma ammas hojjettoota kana keessatti yeroo baay'ee guyyaadhumatti kan kaffalamuuf jechuudha. Yookaan kan torbaniin guyyaa jedhame saniin kan kaffalamuuf jechuudha. Ji'aan haa ta'u walakkaa ji'aatiin kan kaffalamuuf pay period jennaan jechuudha. Yeroodha jechuudha. Yeroo ittiin kaffalamu pay period jennee yaamna jechuudha. Yeroo mindaa san fudhanneerraa hanga kan itti aanu fudhannu jidduu guyyaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa 30 fudhannee hojii san eegallee jirreegatee guyyaa 30 sanirraa eegalee haga guyyaa 30 dhufuutti pay period jedhama jechuudha. Maaliif guyyaan kaffalameef jira jechuudha. Kaffalamee hojjechuudhaaf deemaa jechuudha. Hojjetee ergas kaffalamaa jechuudha. Erga hojjete pay period jennaan yeroo kaffalamuuf deemu hojjechuu yeroo isaa. Yeroo san erga hojjete torbanitti haa ta'u baatiitti haa ta'u cinaa baatiitti erga hojjete guyyaa dhumaa san kan fudhatu jechuudha. Pay period jennaan jechuudha. The second is the pay days. Pay day jechuun guyyaa kaffaltiiti kunis. Kaan yeroo guyyaa kaffaltii yeroo jennu kun ifuma the day on which wage or salary are paid to employee, usually the last day of the pay periods. Guyyaa kaffaltii jennu guyyaa mindaan keenya yookaan mindaan ittiin nuti fudhannu yookaan hojjettoonni ittiin fudhatu yeroo guyyaa dhumaa yeroo kaffaltii san fudhannu san guyyaa dhumaa san maal jennaan pay day jennaan jechuudha. Akkuma jalqaba pay period maal jennee guyyaa erga hojjetee booda guyyaa 30ffaa guyyaan fudhatu sun maal jedhama pay day jennaan jechuudha. Guyyaa kaffaltii hojjetaan san fudhatu pay day jennaan jechuudha. Inni kaan the payroll register or sheets jennaan jechuudha. Inni isa kana jechuunis galmee itti mindaa hojjettoota ittiin galmeessuun yookaan shiitii irratti record goonu jechuudha. Isa kana yeroo jennu the payroll register are the entire list of the employees of a business along with each employee's gross earning deduct and net pay and for a particular payrolls. Isa kana jechuun tarree yookaan listii hojjettoota tokkoon hojjetaa galii waliigalaa waliin akkasuma gross earning isaa haa ta'u didaktii isaa haa ta'u net pay isaa haa ta'u yeroo ittiin galmeessinu jechuudha. Yeroo ittiin payroll register goonu jechuudha. Isaan kana jechuun isaa shiitii hojjetaan tokko mindaa isaatii fi guyyaa itti fudhate akkasuma kan kana fakkaatan hunda ittiin barreessinu payroll sheet jennaan jechuudha. Akkasuma inni itti aanu employee earning records jedhama. It is a summary of each employee's earnings, deduct and net pay for each payrolls period and
of cumulative gross earning during the years. Kaffaltiin kunis wanti inni ibsu galmee galii hojjetaa jechuudha. Employee earning record yeroo jennu galmee hojjetaan san jechuudha galii inni ittiin argate kan itti galmeessinu employee earning record jechuudha. Akkasuma galii hojjetaa tokkoon isaati net pay isaa ta'u deduction isaa ta'u net pay fi akkasuma gross earning isaa ta'u tokkoon isaa waliigala waggaa keessatti argamu kan ittiin barreessinu employee earning record jechuudha. Listii nama tokko jechuudha. Nama tokko qabdee hojjetaa tokko kan kophatti jechuudha tokko isaa kophatti ittiin galmeessinu jechuudha. Waan inni argatuu fi kan kana fakkaatan hunda wanta irraa gabbuufame kan ittiin galmeessinu employee earning record jechuudha. Ka jalqaba jenne immoo hojjettootaati. Ka amma jenne jechuudha employee earning record hojjetaa tokko kan ittiin galmeessinu jechuudha. It is separate record keep for each employees. Inni kun jechuudha tokkoon hojjetaatiif galmee addate qabamedha jechuudha. Akkuma jenne kophatti fakkeenyaaf hojjettoota 5 of keessaa qabaatte taatee kaampaanii keenya keessatti fakkeenyaaf kaampaaniin san isaan san tokkoon isaanii addatti hojjettoota saniif kan galmee barreessu ta'uu qaba jechuudha. Employee earning record keessatti jechuudha. Inni kaan the individual employee earning record helps the employer's organization to properly summarize and file tax returns. Isa kana jechuunis galmee galii hojjettoota dhuunfaa sanii jechuudha. Dhaabbata hojjechiisaa sanii jechuudha yookaan kaampaanii saniitiin akka gibira sirnaan gabaasu akkasuma galmeessu barreessuu fi qabaa jechuudha. Wanta isaan kaffalanis haa ta'u wantoota hunda keessatti barreessee mataa isaaniitiin keessaa baasuus danda'a jechuudha. Tax return wajjin jechuudha faayila isaanii barreessee summarize godhuu danda'a jechuudha. Paycheck jechuun gabaabumatti cheeka kaffaltii jechuudha. Itoophiyaan payroll system keessaa mindaan yeroo namaaf kaffalamu karaan tokko karaa paycheckiitiin jechuudha. Cheekaan barreeffamee namaaf kaffalamuunis ni jira jechuudha karaan tokko. Inni itti aanu gross earnings. Gross earning is a total pay on employee before deducting for the pay periods. Isa kana jechuun kaffaltii waliigala hojjetaa tokkoof hir'ifama dura kan kaffalamu jechuudha. Osoo hin hir'ifamin dura kan hisaabamu jechuudha. Gross earning jechuun fakkeenyaaf akka amma Itoophiyaa keessatti bishaan laga Abbayyaatiif hojjettoonni irraa muru akkasuma raayyaa ittisa biyyaatiif jedhamee kan muramu jira. Akkasuma wantoota garaagaraa hundaaf yookaan waardiyaadhaaf jedhamee kan muramutu jira. Isa kana malee mindaan abbichasanii gross earning jalatti kan beekamu ta'a jechuudha. Meeqa akka fudhatu osoo wanti takka irraa hin muramin waliigala isaa meeqa akka inni nyaatu gross earning jalatti kan ibsamu ta'a jechuudha. Inni kan payroll taxidha jechuudha. Taxii hojjetaan tokko kaffaluu qabu jechuudha. These are tax levied against the employers on the payroll of a firm. It is additional payroll related expense to the employees. Gibira mindaa sanarraa kaffaluu qabu jechuudha hojjetaan. Kun gibira mindaa irratti hojjechiisaa irratti kaffalamudha jechuudha. Hojjechiisaa saniitu mindaa san kaffalaa jechuudha yookaan taaksii san jechuudha. Dhaabbata san keessatti jechuudha. Baasii dabalataa mindaa waliin wal qabate hojjechiisaa tokkoof kan bahudha jechuudha. Inni waliigala baasii inni taaksii kaampaanii isaatiif kaffalu hunda hojjettoota yeroo qacaru achumatti fixee gama isaatiin kaffaluu qaba malee tokkoon isaanii jala deemee gibira baatiidhaa irraa as kennaa jedhee irraa guurrachuudhaaf mirga hin qabu jechuudha. Maaliif jalqabuma yeroo seensisu waliigalteedhaan gibiraa fi hundaan jala osoo maallaqa guutuun harkatti hin gahin akka gross earningiin hundi osoo biratti hin gahin gamanumaan yeroo fudhachuudhaaf deeman isaan
irraa muramee haguma fudhatamu sun kan kennuuf ta'u qaba jechuudha. Inni kaan withholding tax jennaan jechuudha. Gibira achumatti qabu withhold godhu jechuudha. Isa kanatti kan fayyadamudha jechuudha. Namtichi kaampaanii qabu jechuudha. These are tax levied against the earning of employees of organizations and withhold by the employer per regulations of the concerned governments. Gibira qabu jechuun kunis gibira galii irratti kaffalamudha. Hojjettoota dhaabbata san keessa yookaan kaampaanii tokko keessa akkasuma kaampaanii san keessa jiranii fi akkasuma dhorkuu kan qabudha jechuudha. Eenyu hojjechiisaan akkaataa dambii mootummaa dhimmi ilaallatu laalee jechuudha. Hojjettoota erga fidee booda hojjechiisaan san jechuudha gibira gama isaatiin akkaataa mootummaan ittiin ibseen jalarratti muree irraa dhorkuu qaba jechuudha. Yoo dhorkuu yeroo jennu isa gaafatee akkasitti waliin dubbachuu osoo hin ta'in gamanumaan hagam takka akka kaffalamu gama isaatiin irraa muree hojjechiisaan san maal godhuu qaba jedha asirratti kaffaluu qaba yookaan withhold by the employers. Withhold eenyutu godha jechuudha? Employersiitu godha jechuudha. Wanta employeen argate jechuudha. Earnings of employees of the organizations. Kaampaanii san keessaa wanta hojjetaan argate san withhold kan godhu eenyu employersiitu godha jechuudha. Taaksii mootummaadhaaf jechuudha. Akkasuma inni kaan payroll deduction jennaan jechuudha. Mindaa akkamitti akka hir'ifamuu qabu jechuudha. Yeroo akkam hir'ifama maaliif akka hir'ifamu laaluu qabda jechuudha. Hir'ina akkamitti akka hir'ifamu Itoophiyaan payroll system keessatti seeratu jira jechuudha. All the reduction from the gross earning of employees such withholding tax, union due, fines, credit, association and pay. It is mindaan waan wanni nuti fudhannu wanni hir'ifamu wanti inni hir'ifamu akka godhu ta'e keessaa inni galii waliigalaa irratti hir'ifamu hunda kan hojjetaa tokko kan akka gibira kafaluu gibira fa'a akkasuma kaffaltii waldaa keessa jiraachuu akkasuma adabbii maallaqaa yoo kan qabaatu taate akkasuma liqiin yoo kan sirra jiraatu ta'e wantoota kanaan mindaan kee hir'ifamaa deemaa jiru. Yeroo hojii hojjechuu dhaabdee haga yeroo hojii dhaabdee irraa muramuu kanneen kanaan yeroo murame maal jennaan jechuudha. Payroll deduction jennee waamna jechuudha. Inni dhuma ammoo net pay jennaan jechuudha. Its net pay are the gross earning after subtract all the deduction and the employee on the payday. Sometime now it is as take home pay as the amounts collected. Kaffaltii net ta'e jechuudha yookaan kaffaltii deductionaa fi kanneen kanarraa bilisa ta'e jechuudha. Net pay jennaan jechuudha. Galii waliigalaa erga hir'ifamee booda jechuudha. Erga hir'ifamee wantoota hunda ta'e kun amma faallaa gross earning jechuudha. Erga bishaan abbayyaatiif haa ta'u raayyaa ittisa biyyaatiif gibiraaf waa hundaaf kaffalamee booda maallaqni ati argattu hojjetaan san jechuudha. Kaffaltii inni itti argatu maallaqni inni manatti ittiin galu kan ittiin galee without deduction, without any action gocha hundarraa adda ta'ee kan mindaa account isaatti galu kan ta'u net pay jennee yaamnaaf jechuudha. Kaffaltii hojjetaan fudhatu inni dhuma net pay jedhama jechuudha. Akka payroll Itoophiyaa keessatti net pay jennee waamuu dandeenya jechuudha. Maaliif wanta hundarraa bilisa ta'ee jira. Gibirrinis irraa kaffalame raayyaa ittisa biyyaatiif haa ta'u bishaan abbayyaaf wantoota hundarraa muramee kan hafe net pay jennaan jechuudha. Kaffaltii qulqulluu jennee waamus dandeenya jechuudha. Hayyeegaa barattoota keenya arraaf Itoophiyaan payroll systemiin bifa kanaan basic jalqaba wanni baruu qabnu isa kana isa itti aanus akkasumatti wal jaraa example isaati waliin ilaallu ta'a jechuudha. Har'aaf namoonni channel keenya hordofaa turtan subscribe share godhaan telegram keessatti hawaasa nuuf heddummeessaa
hawaasa keenya hedduu ta'uun wantoota hedduu walirraa baruu dandeenya akkasuma wantoota hedduu waliif godhuu dandeenya jeetiin abdadha waan ta'eef kanaaf asirratti viidiyoon keenya yoo dhaabbatee gaariidha ja'a xiqqoodhaan yoo kan barsiifne ta'e irra bareedaadha waan ta'eef har'aaf asirratti waan nuuf ga'u waan ta'eef galatoomaan isin jechuu barbaada.